Maqaan keenyu jedhamta. Maqaan koo Gammachuun Sammuu jedhama. Tole eenyu siin jennu mee seenaa jireenya kee gabaabbinaan nutti himuu dandeessaa? Seenaan jireenya koo dheeraadha. Haa ta'uyyuu malee gabaabsee yoo dubbachuu barbaade ani nama barataadha. Barumsa nama beekudha. Haa ta'uyyuu malee erga baradhee xumuree booda mana kitaabaa saafadhee mana kitaabaa kana hojjechaa jira jechuu barbaade. Eessaa baratte maal baratte? Kanan baradhee as qottan baradhee fayyaan baradhee yookaas qonnaa limaatiis fikirii jechuudha. Haa ta'uyyuu malee hojiin dhabamnaan dursaan mana kitaabaa aanufaatti qacaramee hojjechaa ture. Amma ofii koo saaqqadhee hojjechaa jira jechuu barbaade. Hojii kitaabaa kanatti akka seentuuf maaltu si kakaase? Ani jalqabumaa kaasee kitaaba dubbisuun jaalladha. Kitaaba dubbisuu kan bareenii kutaa 9 baradhuun kitaaba dubbisuu jalqabe. Haa ta'uyyuu malee achirraan kan ka'e hojii baay'ee hojjetamuu hin danda'a. Garuu kitaaba kana waanan jaalladhuu fi dubbisee faayidaa isaas waan argadheef seenaa tokko waanan beekeef wanta kaleessan beeku kitaaba dubbisee waanan bira ga'eef amma kitaaba kana dubbisuu irra darbee namni illee akka dubbisuu fi haala mijeessee jechuu barbaade. Faayidaa qabaatee osoo hin taane kitaaba dubbisuun maal banachuun miidhaa qaba, dadhabbii qaba. Garuu haa ta'uyyuu malee seenaan tokko baruudhaaf kanaaf waan barbaachiseef kanaaf hin salphate jechuu barbaade. Tole bu'aan kanarraa argamu maallaqaanis wal qabatee karaa kallattii adda addaatiin yoo ilaalu ni jira yoo jiraate maalinni bu'aa maaliirraa argatte kitaaba gurguruurraa? Dhugaa dubbachuu fi kitaabarraa bu'aan argama jedhamee yaadamu. Akkatti yaadama sanaan dadhabaadha. Kitaabarraa bu'aan argamu maaliif keessuma ta'anii dubbisuun mataan isaa bu'aadha. Waa baay'ee baruun bu'aadha malee dadhabbiidha. Yerootti kiraa manaa kaffaluu dadhabnu illee jiraachuu danda'a. Mana kitaaba kana keessatti yerootti kiraa manaa kireeffannee keessatti illee yerootti kaffalachuu dadhabnu jira jechuudha. Okay. Deeggarsa barbaachisaa otoo argattan yookaan namni isin deeggaru otoo jiraate bal'iftee hojjechuudhaaf karoora akkamii qabdu? Inni kun baay'ee namatti tola. Deeggarsa biraa argannaani fakkeenyaaf kitaabonni illee ga'anii jiran as keessaa sababii maallaqaaf irraan kan ka'e kitaabonni namoonni barbaadan illee argachuu dhiisuu danda'u. Maaliif walnaan qixxaatu birrii ittiin galchu waan dhabuuf kanaaf otoo deeggarsa addaa argadhee asuma keessatti kitaabonni namoonni barbaadan gosa garaa garaa jira kitaabni gashuudhaaf ani qophiidha jechuu barbaada. Tole hordoftooti miidiyaa kanaa yoo si barbaadan karaa kam si argachuu danda'u? Teessoo kee? Teessoon koo mana barumsaa qophaa'inaa magaalaa Amboo keessa fuulduradha. Manni kitaabaa koo mana kitaabaa waliin waliif gammee jedha. Kanaan argachuu danda'u. Telegiraamii koodis kanaan